Ayu garaagarummaa Quraanaa fi Macaafaa jennee jalqabne. Garaagarummaan Macaafaa fi Quraanaa inni jalqabaa Quraanoo dhaggeeffattu onneen kee وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون جل رب سبحانه وتعالى قرآن يكون قافة قرأمت زادتهم إيمانا وروني ربي سبحانه وتعالى تمن أمنتني ساني إيمان نساني لا صدر كانشي نيدبلت إنيو ور ربي أماني جتشوله وعلى ربهم يتوكلون ربي إسان الرد الله هركتو تأوجتشو ورقسي يكون جتشوله كان قفا يومت وجلت قلوبهم جل ربي سبحانه وتعالى سورة الأنفال كيستي يرون قرآن الرد كرامو أنني سانيه نهرق فمتي ربي سبحانه وتعالى سببين ساتي قاف حيكا صادقان وربي سبحانه وتعالى إرقاتاني بدأ برساجر برن لبين نما أرقو فمتي وربي سبحانه وتعالى أقادف أمانني في جتشوله silaas garaagarummaa Macaafaa fi kaan irraa dubbatuu deemu jira. Egaa Quraanni gaafa akkas taatu kan warra kaan immoo imaanni gadi deebi'aadha deemti jechuudha. Kan faallaa kana Quraanaan ala kan jiru kan Macaafaa immoo jechuudha. Inshaallahu ta'ala gara mata duree keenyatti deebina. Samboodee dhumarraa akkuma isiniin jedhe yoo ergaa isiniif qabna. Inshaallahu ta'ala hundi keessanuu sheerii gochuudhaan nu bira tura. Bi'idhnillahi ta'ala Quraanni maalinni akkamitti nu bira gahee yeroo kan barreeffame akkamitti barreeffame faayidaan Quraanaa maalinni macaafnu akkamitti as gahe waan jedhu bukkee bukkeedhaan wal qabaadhaa deemna inshaallahu. Quraana jechuun maalinni waan jedhu walii ilaalle jechuudha. Taarifa al-Quraan Quraana jechuun huwa kalaamullah Quraanni jecha Allah subhanahu wa ta'alaati. جيتشا الله سبحانه وتعالى يموتو منزل على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أني يوكين قلبي نبي محمد رتي صلوات ربي وسلامه عليه بوفا ميدا المتعبد بتلاوته قرآن يكون قرأوا إساتين أما أستاذ حمدين قافة قرآن كان قرأوا الآن عبادة قلن جيتشو روكين itti ajrii argatan jechuudha. Maaliif jennaan Quraana qara'uudhaanati Rabbiin ittiin gabbarta Quraana kana qara'uudhaan ibaadaadha Quraana qara'uun ajrii itti argatti. Ajrii itti argatti. Akkuma ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف جراني hunduu hasanaata tokko qabdi jedhanii garuu alif laam miim ka jettu tokkodha hin jedhu hunduu qubee mataa ishii dandeessedha. Kana keessatti alif laam miim jechuudhaafu ajrii 30tu argamama qubee sadiitti jechuudha Quraana keessatti. Quraanni jecha Rabbi subhanahu wa ta'ala Allah biraa bu'edha gaafa jennu bukkeedhaan immoo macaafnoo eessaa dhufee gaafa jennu wal bira qabaa deemna jenneerra. Macaafnoo eessaa dhufe? Quraanni Rabbi biraa dhaabbuufame gaafa nuun jedhu macaafni eessaa dhufe? Bakki inni irraa dhufe hin beekamaa? Bakki irraa barreessan hin beekamaa? Burqaan soorsiin isaatii eessadha? Keenya tokkoffaan Quraanatu Rabbi biraati nuun jedha. Rabbiin Quraana keessatti gaafa kana dubbannu cal jenneedhaa miti. Kalaamullah gaafa jennu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti hattaa yasma'a kalaam Allah boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti amma dubbii Rabbii subhaanahu wa ta'ala Quraana kana dhaga'utti kalalaa isaaf kenna jedhee Rabbiin gaafa dubbatu jechuudha. Ragaarra hundoofnee Quraanni kun jecha Rabbii subhaanahu wa ta'alaati jedhe. Macaafoo maal irratti hundoofnee kan Waaqayyooti jechuu dandeenya. Macaafoo jecha Waaqayyoo ta'ee kan nu himuun hin jira. Wanti bagalaa tokko wanti beekamu jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu isa beekamaa Rabbi biraa subhaanahu wa ta'ala ta'e kan nuti qabanneedha deemnu jechuudha. Akkasuma منزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يكون قلبنا محمد رتبه فمي ربي براتي غافة جنو نور رقاد أيرو دبنو إن سنو ما تعمل سن إن يراتي غرين يبوس إن يراتي إن يتبري فمي جنة غافة لالو ما تعمل كله دب باولو سراتي غرا قرنطوس تبري فمي غرا روما تبري فمي غرا غلاتيا في غرا روما تورا بري فمي كا غرا إبروتا تورا بري فمي نيجي چودا أكا جرى جراني تو چور وانجيلن نو وانجيلي akkasuma qorannoodhaan kan barreeffame inumaayyuu immoo wangeelota garii namni barreessillee eessa akka barreessillee kan hin beekamne jechuudha.
Eessaa akka barreesse qofa osoo hin taane namnumti barreesse yookaan hin beekamne. Namni barreesse yoo beekamedha eessaa barreesse namni kun jedhamee gaafatama macaafa. Garuu namni barreesse yoo hin beekamne eessaa barreessite hin jedhamu. Aslan namni barreesse yoo hin beeku namni itti gaafatummaa tokko gaafa fudhatedha eessaa barreesse eessaa fidde jedhamte itti gaafatummaa sanaaf gaafatamte. Nama barreesse erga hin beekamneeti eessaa barreesse itti gaafachuun dogongora jechuudha. Irra darbite. Eenyutu barreesse niin dursa. Ekelee dhagaadhaan eessaa barreesse. Waliigalee gaaffiin isaa akkasi. Saniifuu quraanni ifaan ifatti rabbi biraa yommuu ta'u ammallee qalbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'ee jedha. Gaafa akkas jennu ammas ragaadhaan jenna rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana boqonnaa 26 lakkoofsa 192 kaafne maal jedha? Nazala bihi ruuhul amiin alaa qalbika litakuuna minal munziriin. Jibriil alayhi salaam rabbi biraatii gara qalbii kee irratti fuudhee dhufe akka ati namoota ittiin akeekkachiistuuf jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate jechuudha. Kana qofaa miti akkuma nama jedhe almuta'abbiduun bitilaawatihi. Quraana kana qara'uudhaan ibaadaa goota walitti dhufeenya rabbii wajjiniin goota ajaja rabbiiti quraana dhaggeeffatu quraana qara'uun ajaja rabbii subhaanahu wa ta'aalaa taarraati ajriitti argatta mindaadha ibaadaadha garuu namni tokko kee wangeela gaggaragashaa waliin faayidaan isaa maalime namni nu jira ajrii wayii argatamoo mindaa wayii argatamoo qalbii isaan nagaa argatamoo namni macaafa dubbise mee maal argata? Garaagarummaan isaanii akka dachii fi samiiti. Akka dachii fi samii. Namni samiirra jiru dachii tuquudhaan danda'u. Takka akka halkanii fi guyyaati. Namni guyyaa halkan keessa deemuu hin danda'u. Saniif qur'aan ifaan ifatti yoo ka qur'aana kana qaraatu taate itti ajri mindaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaatti argatta jedhee gaafa jedhu macaafni kun jenneen macaafa amma kana ga'usan kakuumaa fi haaraa kana gangalchaa oolla ajriitti arganna waaqayyo biraa waan argannu jira yoo jiraate maal arganna ragaan hin jira saniif qur'aanni nuti baannee deemnu qur'aanni kabajamaa kun ajriillee arganna dubbisuu keenyatti illee jechuudha dubbisuu keenyatti illee walii gallee tole akkasumallee al-manquulu ilayna bitawaatir quraanni kun gara keenyatti gaafa dhufu tawaatiraa yookiin sansalata wal qabataadhaan dhufa. Cal jedheedhuma Luuqaas qoradheen barreesse የሚባል ነገር የለም እኛ ጋር ዝም jettee wanta taabba nama hin beekamne irraati qorattee barreessu tokko hin jiru. Quraanni eenyurraa eenyutti darbee dhufe eenyutu eenyuuf fide akkamitti as nu bira ga'e amma nu bira gahutti eenyurraa dhufe kan jedhu sirriitti beekamaadha. Dhumarra insha Allah ta'ala haala wannaatiin isin agarsiisa bi'iznillaahi ta'ala saniifu qura'aan akkaataa eenyurraa akka dhufe rabbirraa kaasee hamma har'aas ga'utti akkaataa dhufe nu qaqqabeetu jira qura'aanni macaafni garuu eenyurraa dhufe eenyutu fuudhee eenyutti dabarse onneessaa rukutattee dubbatu tokko hin jiru qura'aani jecha rabbiiti gaafa jennu rawaatira jechuun kan shakkaataati akkana laal wanti akkanaan dhufee ragaadhaan si bira ga'e wanti ragaa maleedhaan nama bira ga'u garaagarummaan isa tokkodhaa miti walitti nuuf eessaa akka dhufe eenyuuf fide akka dhufe akkamitti akka si bira ga'e erga hin beeknetti waan tokko guutummaa guutuutti nagaa dhettee fudhachuun hin dandeessu. Si galee fakkeenyaaf bara ekelee macaafni kun macaafa kana yoo siin jedhe ati eenyurraa fuute eenyu sitti dabarsee innoo eenyurraa fuudhe jettee yoo hin bariin callittee macaafni kun gaafa sana ture waan jedheef namarraa fudhattu jechuudha. Ligalee kanaaf quraanni tawaatiraan ragaadhaan asiin qabameedha nu bira gahee jechuudha. Kana qofaa yoo son taane al-mutahaddi bi aqsa suura. Suuraa xiqqoodhaan illee mee kan quraana kana fakkaatu fidi jedhamee illee fiduu kan dadhabe yookiin kan dadhabsiifame quraan. Namni fidu tokko hin jiru. Wa in kuntum ala raybin jedhee Rabbi subhanahu wa ta'ala dubbatu. Ifama? Warra gaaffii qaba jedhu ol gashtanii ajaba. Rabbi subhanahu wa ta'ala suuratul baqaraa keessatti وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله ميدو قم إسن يو قرآن كان شكي قبات ربي برا تأوساتي ربي برا نفوسا شكي قبات دوتاتا مي سورة مشيفة كات سورة قفيدا يوديني بر فيدو ندبن مي سورة قفيدو ندبن مو مي كيتو متوكو يوكين آيتو متوكو فيدا دمي فيدو ندبن ميچون
kan quraanni kun kan isa fakkaatu kan namni kamuu ofii fiduudha hin dandeenye kan rabbi subhaanahu wa ta'ala biraa ta'edha jechuudha. Walii gallee tawaatiraan nu bira ga'e gaafa jennu maalinni jennaani inni dubbii tokkorraati tokkotti karaa gaariidhaan darbaadhaa dhufe jechuudha. Xabaqatan baada xabaqa sadarkaa sadarkaadhaan ekelerraa ekeletti quraanni kun dhufaadhaa nu bira ga'e jechuudha. من أول الإسناد إلى آخره جل كبشي سنسلة جل كبارة هم نباتي هم نبرة تجورا وليجا أكا كان القرآن دفيرا كان نبرة جهدا جورا القرآن نكون أكا كانت دفير إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه نموت برانغان إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكملت القرآن كان نم برانغاني دام كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن إلى أمته قرآن كان أمة أكملتين جه إرجما ربي أكملتين سنبرجة أكملتين صحابة سعدي برجة جناني حال الأماني بطريقتين مكتوبا ومنطوقا بالريف مانس دبير أنس قرآن يكون نبرجة رجع شود مكتوبا بالريف مان منطوقا أقسم النقل تجفت شود تكو تكوتي ممادا نبرجة هي جشود كراكنا لما نقاف نبرجة هو حال سنسل النساء والقبتي جرون كان والبرجة نبرجة جشود سنسل النساء كان والقبتي جرون جدوتي كواتك كمميتو كشكيتو كوين كمنين وفي نبرجة هي جشود القرآن يكون ولي قال لهم هيا النجال كباتي أكملتين بريفمان نبرجه أكملتيني مراحل النتين وفيرا نبرجه بريفمان أكملتي جناني كتابة كل مقطع فوريا فور نزوله أكسم القرآن يكون أكما بوين إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه برتي وقت حاضر الوحي أسمى وحي بوارا جرو برفا موساتي سنيف وقتما إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه رتي وحي بوارا جرو كان إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه رتي بوي أنا رتي زيد بن ثابت رضي الله عنه أكن جدا ما جد كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه برتي وحي بريسات أن تريج وحي بريسات أن تريج وهو يملي علي إني بريسي حالنا أنجدون يملي علي جتون إني نرد بيسا أنا مونا بريسات تري نبريسات تري تشوزاتي بريسات تريج فإذا فرغت قال يرو كسنا أنجدا دبسي نانجدا أنس نندبسي فإن كان فيه سقط أقامه يوتا صدقون غوري كيسا جراته نسر ريسيسا نمون يرقم ربي صلى الله عليه وسلم قافا صحابوني ساني قرآن كان بريسان أكمت بيكو سري بريسو ديسوسا كجتن مال جده قرآن قرأي نانجدا قافا إني قرآن قرأي بريسي دبسي نانجدا نن دبسا يو أتشي كيسا فيه سقط دقون غوري ويدا كجرو تاته مال قدا أقامه نسر ريس يرقم ربي صلوات ربي والسلام عليه ثم أخرج به إلى الناس قرآن كان خلاص إرجع بري فميد آجي قرنا موتتي بهاجة شودا قرآن يكون كان تبرين معجم كبير جزء شنفا كيستي أكسم فولا دبتو كوفي أفرتمي لما ردت كان جري كان جتشودا أكسم صحيح بخاري ردتي وان دبتا في ترمزي روان جرو إن شاء الله تي مي سان كان مباسين سنيا دبسو ولي قال لي صحيح بخاري حديثة كما أفري فيه لبشني سقل تميلم ما أفري في بشني سقل تميلم ميرا جفتا وانا نجد ولله صحيح بخاري ما جدا حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل ابن سعد السعيدي أنه رأى مروان ابن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا عن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملي عليه قال زيد الراتي هاسامي إرجما ربي صلوات ربي والسلام عليه نرتي قرآن أملي جتشون نبر ريسي سنة اندب بسان مو نبر ريسي جتشودا نرت نبر ريسي قرآن جتشودا
أملى عليه سني قال نبر سادة ترى إرجمان ربي صلوات ربي وسلامه عليه سنبوده فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمله علي إرجمان ربي صلوات ربي وسلامه عليه وتوني نبر سادة جرو إن ينفع أم مكتوم نفع جرا عبد الله بن مكتوم جرا هن نفع سنبوده أكن جده قال يا رسول الله والله القرآن ورّا ركنا ففهم ملء ورّا ركنا كمان ملء جدّ رب سبحانه وتعالى استثناء سقولتي أكثر ترتبوه أسرته أنت أرجع نمالين رجنان زيد بن ثابت إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه نبرئ سادة تراني جري أكما إني دبته إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه يروسنا تبرئ سادة تراني جدّ كبراتي أشمت حديثة فقلا بخاري مرتي جاباس ما يجّ بخاري حديثة كم أفريفي لبشر يفسجل تمي أفرت كنا جدا ما الجدا قال لما نزلت يرو بوتلا جتو قرآن نكون كمتو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والرون مؤمن تتراتان والرتان والانكتاتان والرمجاهدوتات جدا ميقا فبو إرجما ربي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو فلانا اكلي كلي كلي نواما جرانيتي فجاءه فيتنا من سني ومعه إسفانا نمشي في سنفانا جرا الدوات واللوح وان تنبرس لوحة إرت برس تطري أو الكتف يوكامو لفي جتتي رب برس مكانا كانت تطري نمشي يروسنا وامميرا في سنة رت جرا سنبودي فقال اكتب إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه برس جرين تولي كناف برا إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه قرآني أتو إرجما ربي لبور أنجرني برا فما تريج جورا قرآني أتو إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه لبور أنجرو برا فما لا تري حديث براك سمت تفاني لكوسا سني تكيدا دربا حديث الترمذي كما سري بس قليف شنتمي أفرغتي أكسما مسند أحمد حديث كما دقدمي تقول إبجاف تربرتي إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه قرآن نكون سجل بري فما أكتره بكما را إفتيجة شورا كم برا أبو بكر رضي الله عنه قرآن نكون بري فمو برا أبو بكر الصديق قرآن نكون بري فمو أميغا برا إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه جرون نكون قرآن بري ساد فوساني هندي كenya yurra wali galle oto ergama rabbi salawatu rabbi wasalamu alayhi qur'ani barre lubuudhaan jirani qur'ani barreeffamaa ture barreessi jedhanii irra deebi'anii dhaggeeffatanii qur'ani kun sirrii ta'uusaa akkasiin dabarsaadhaa turanii jennee walii galle jechuudha. Egaa bara Abubakar Siddiqoo qur'aanni kamtu barreeffame sirrii dhaggeeffadhaa bara Abubakar Siddiqitti akkamitti barreeffame maaltu barreeffame bara Usmaan ibn Affaanoo maaltu barreeffame inshaallahu ta'ala gaggabaabsinee waliin ilaalla. Egaa نتي قرآن نتي كبتها جرو نجل كبادا أوتو إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه وحي جبريل فديس عن ربوسو أكا جر صحابتان بريسي جرا لتشورا ما شافه ورا كريستيانا مولا له يسوع كريستوس وانجيلو تبرئ فمكانا تكون بيكو ولا وانجيل ماتيو سيكه ولا لوقا سيكه ماركو سيكه يوحنا سيكه ما شافه بيكو تكون كابو يسوع كريستوس واي مساني يو تكون بيكو كابولوس بودي دفير دب بيجرا غرا بريسا توري ديساتي كياقوب في كيهودا ديساتي بريفمو ورا وانجيلا يو يسوع كريستوس جراچو ساني يو كوان كبو وانجيلو نرفان كون سنيغالي كوباين كابو جچورا كينيا غارو ارغما ربي صلوات ربي وسلام عليه قران بريفموسا دبات كوبا كامو جچورا تولي ارغا كاستيتي برا ابو بكر الصديق مالتو تأي بريفمني سايو كان جرو من حديث صحيح بخاري كما أفريف إبجاف ترباتمي سجل إلال كما أفريف إبجاف ترباتمي سجل الركان جرو هيا نوجيني نقول ركيس أنا سكنا تدا جفدا إيش الله 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 أكنجد حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابني سباق عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه زيد بن ثابت الأنصاري راتي وران صاراتي إني سنراتي نوف أودي فمي مالتو وكان ممن يكتب الوحي زيد بن ثابت يكون أكو مسلا يسني جد والربر إرجمان ربي صلوات ربي وسلامه عليه
lubbuudhaan osoo jiru gaafa wahyiin isaan irratti bu'u keessaati warra wahyii barreessu keessaa isa tokko warra qur'aana barreessu keessaa isa tokko to ergamaan rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi turuyyuu jedhe qaala ni jedhe arsala ilayya abu bakrin radiyallahu anhu gara kiyyatti maal godhe nama natti ergeeti yoom maqxala ahlil yamaama gaafa warri lola yamaamaa irratti ajjeefaman sahaabonni qur'aana haffazanii sammuu keessaa qaban irra caalaan isaanii gaafa achitti dhumanidha jedhan nama achas natti erge وعنده عمر gaafa natti ergu kana عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسابرة ريجرة فقال أبو بكر إن عمر أتاني أبو بكر كان جده عمر قركي يتجس فيدا فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس لولي قافا يماما أن موتتي صحابتتي هدو أكان چميدا تريجر عمر قرى أبو بكر ترفه يروسنا بلچان أبا بكر الصديق تريجر جورا وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن إيقا وروت قرآن قرآن كان الرتل اللي كنا كان چميتي قرآن كن همبدا كن نسودات سجرا فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه يو قرآن كان ولدتك أبدا مالي أن يكون همبدا جتشون صدات جرا أبا بكر الصديق رضي الله عفوا عمر بن الخطاب قرأ أبا بكر تلفي جتشورا كان يجون قرآن روسنا صحابون نسمو كيسا كبان جتشورا أما سلي قرآن بربادا جري ما جابا كان ولدتك أبو في عربة جرودا ولدتك أبو دا جتشورا كان بربادا كنافو قرآن كان أكسي ولدتك أبدا بربادا جري انقافا سنة لولا الرتي warroonni qurraa ta'an yookiin quraana akkan hifadhanii qaban duunaan jechuudha san booddee wa inni la ara an tajma' al-qur'an egaa qur'aana kana akka walitti qabduun barbaada kanatu nan mul'ata jedhe qaala abu bakr deebiseeta maal jedhe akkana jedhe qultu li umar كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وان إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه هنقول أكملت هنقول أن إني قرآن ما شافته كنت ولتين كم ما شافته كهنجونة أكملت ولتين كم جديرة هندي أبا بكر الصديق جشورا تولي جنان فقال عمر هو والله خير وانتنا ما ستي بكون شالا دا إربر باتشي سادا سيقالي نانجري فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري أما ربي سبحانه وتعالى أنك ينابل لسوتي قلبك ينابل لسوتي عمر بن الخطاب وان كان ددبئنا قافت شودا هنيس نيجد سنبودي ورأيت الذي رأى عمر وان عمر بن الخطاب جد يكون سري توسا ناف إفقال نامو الأتيجد عمر مالت أبا بكر الصديق شودا قال زيد بن ثابت مال جد وعمر عنده جالس لا يتكلم إجا عمر أبا بكر برجرة يسبو كيتا أجر هندوبة توري فقال أبو بكر أبا بكرين أكسر إنيون زيد بن ثابت جتشون زيد بن ثابت جتشون نما تقولي درجة جيسا برير جماعة ربي اللي توري سبحان الله ربي عمر يسار إرسي برا أبا بكرين اللي توري بر عثمان اللي توري جتشون خليفة كنا جيسا اللي توري إجا أكنا نانجد إجد إنك رجل شاب عاقل يا زيد بن ثابت أتي المدرجة جيسا سموك عاقلة كنتات كوابلتو كواهبتو كنتات الآجرين أبا بكر الصديق زيدي كان واميني جتشورا أتي عاقلة نمتشا شابي درقق الليتي نما أكسيتي جرين وفيتي واميت هيا ولا نتهمك تكوين سيمتمين بيكو سينما نولي ويتيمتمتي همتمتي لهم بيكتو جتشورا كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل رقاتك ولا لا أتبرا إرقما ربي صلوات ربي وسلامه عليه لبور أنجرو قرآن كان بالرسالة ترتي جرين فتتبع القرآن فاجمعه قرآن كان ولدتك بتي في دي جرين هرد في تي ولدك بالقرآن كان برا إرقما ربي بالرسالة ترتي أما سمو قرآن كان في دي جرين فوالله جرين أن يوجد زيد بن ثابت فوالله ربي ككتي لو كلفني نقل الجبل من الجبل ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن وانت أبا بكر القرآن ولتك بنا أنجل يكون أكوان جبلتك واسفوراني جبلتك بكتك تدبرسو حاجة كان اللي نتن الفاتو تبتك وفوراني بكتك وجيسوتو إرنا أفجع على القرآن كان ولتك أبو الراجل الهلال سببين إساس قرآن نمبر فمالي يروسنتي ولتن كامل برر جماعة ربي تكنافو أكملت إنسان قدا تبا ويفوري تبا تكو براجي سنانجي تشودو إرنا تلافة توري جديتي دبته جتشورا قلت
كيف نفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجع ربي الآن قلنا كم تنتجون جنان فقال أبا بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدر الذي شرح الله له صدر أبا بكر وعمر إيجا أبا بكرين كان نقافة شو راهن إسنه أما ربي أنك ياكم جرا في عمري في أنا بنوتي أبا بكرين ما دبي نقافة شارع تريجر فقمت إرجسي إيجا ننجل كبين نندي ميك إيه قرآن كنا فتتبعت قرآن كنا ولتك أبو رانجل كبين القرآن أجمعه من الرقاق قرآن وان غوغا غرا غرارا كبر فميجرو لا كان مسرا بر فميجرو غوغا غرا غرارا ولتسسابودان جلقبه غوغا رتوني ملا وان غرا غرا دغرتوني ملا وان بر فميجرو كنا ولتكبودان جلقبه قرآن كنا جده والاكتاف والعصب والصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ما الجده مكرس gateetti garaa garaarraa gogaa garaa garaarraa akkasuma illee wanna tamriirraa alasbii yookiin wanni tamriirratti kabarreeffamee jirullee kanarraa fi akkasuma onnee warra quraana qalbii keessatti hafadhanii jiran irraati walitti qabuudhaan quraana kana jalqabee garuu aayaa lama qofanii waan ergamaa rabbi salawaatu rabbi salaamu alayhi yeroo inni lubbuudhaan jiru keessa aayata lama qofan yookiin keeyata lama qofan dhabe turee jedhe keeyata lamaan sana moo isaan argadhe jedhee Khuzeymat Ansaariyyirraan argadhee jedhe سراتين أرقد آيان سنجري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم كان جدو دا إرقما ربي صلوات ربي وسلامه عليه كاللبو كيسا نراتي وان إسنتمو ألفاتي كان وان إسن بدين إسن قبلن إساتي ألفاتا كانتي كان جدو آيا كان إسراتي أرقد إسراتي فود إيجرا ولي قال لي وكانت صحف التي جمع فيها القرآن عند أبا بكر حتى توفى الله أما إيجا وان إني قرآن ولتك بيكون أما أبا بكر دوتي أبا بكر بكيتوري لا وان إني ولتك أبا ميجركون حديثا سنتي ماجر حديث صحيح قرآن إني ولتك بيكون حما إرجما رب أبا بكر الصديق رضي الله عنه لبودان جروتي سبرتوري جيتشورا سبرتوري سامبودو قرأ أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسابو كيتو ريجة حمدوت سنبوديو سرق جنان ثم عند حفصة بنت عمر انتلا عمر بن الخطاب كانتاتي حفصة براتو ريجة القرآن نكون حفصة براتو ري سنبوديو تابعه عثمان بن عمر عثمان بن عمر أتنبوديو والليث عن يونس عن ابن الشهاب وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة الأنصاري وقال موسى عن إبراهيم حدثني ابن شهاب مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم والروت كان أبو عثمان بود كان جرو كلي برجع جراني حاسار أرفان جتشور قرآن نكون برا أبا بكر الصديق تي حالة كان ولتك أبا مار أرفي جتشورا ولتك أبا مملة حارا قرآن برا فمي توكو هنجرو جتشورا أما كسدفا كان الرد تقفانا كاتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم بري فمي لما فا قرآن نكون إرجع بري فمي أكملتي بري فمي جنة كاتاتي بري فمي إرجع ما ربي دبان لما فا أكاتني بري فمي أبا بكر الصديق ورت بري فمي سدفانو يروكم بري فمي جنانم عثمان بن عفان بري سونتاني نسخي غوتشو كوبي غودي نموتا غراغراتيف حروجة شورا كوبي غودي نموتا غراغراتيف حروجة شورا قرآن كان كسدفان نسخة عدة مصاحف من المصحف السابقة زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه برا عثمان بن عفان قرآن ترسنا بك غراغراتي كوبي غوريدا دبر سوجة جورا مچافا كنا إيجا كوبي غوري عثمان كن غافا إرغو مچافا كنا مي حديثة توكو سنيف دبسي بخار ركا جرو هندا برا كمتيني مالي في كنيني نسخي كوبي غوري كنا دروبر ريفا ميجرا حفصة برو مالي نيني وانتيني كوبي غوري غرانا موتاتي إرغي أقوم عثمان كن حارا مو برسي مو قرآن كنا أقوم أكجر مو قرآن ما نورمالي جرو سنة قبه مو إسافدي أكمتي بريفا مي وانجر مي ولين إلى الله جتشورا صحيح بخاري أفرتمي سقال سدتمي توربر سدتمي توربر هيا بسم الله أكن جد صحيح بخاري حديثة كم أفري بس قليل سدتمي توربر
يوربادن اتغانسي كما فري بسغلي سديتامي سديت الرتي أكنا جدا أنس بن مالك حدثه أن حذيفة ابن اليمامة حذيفة ابن يمامة كان جدمو قدم على عثمان قرى عثمان بن عفان ديميتي وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان عثمان كن أذربيجاني في أرمينياتي نموني الشام في العراق أكا دولا تاسيسات أتوري لولا دولا توري جتشور روسانا حذيفة كن قرى إرقام ربي قرى عثمان بن عفان خليفة روسانا برد فيتي مال جرين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمن أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى وسوجر كان أكور كريستانو تام جافا ساني كيستي ولين نبين ما جافا ساني كيست سوجر والأبني أكور كريستانا بيهودا سون تين قرآن كان كيستي ده في أمة كان دكابي جرين فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي نعم أن أرسلي إلينا بصحف ننسخها في المصاحف من قرآن سبرا جرو نترجتي راكو بيجونا جرين لا ورونا تشي كمتي ولا بن جناني قراءة الرتي ولا بني وروني شامي في عراق را ديماني قراءة أذربيجاني لولا وروني ديمان يروك عن قرآن الرتي قرآن ربي سبحانه وتعالى أحرف تربان بوسي قراءة تربان بوسي هندي سايو كافين إرجع ربي صلى الله عليه وسلم نيدن دام كراون دانو كراون قرو جروني كن مال قراني kan kootu caala waliin jechuudha jalqabani kanaaf jarri kun akka booddee waliin dhabnee fi kana kelee caalaa jedhanii booddee adda addummaa garaagarummaa dhufa dafii qaqqabiini jennaan quraanni sila barreeffamee jira waan ta'eef Hafsaa binti Umaritti ergee quraana kana nutti ergee irraati koppii goone siif deebisnaa jedheen ثم نردها إليك إرجسي كرا كتير بيسنا كوبي جوني جدين للقرآن أفسا برجرو هنقوم منس إني أفسا برادو فيسا أورجينالا كان إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه برجر بريسان برا أبو بكر ولتك أمام ميسانا ده سوني إنجرا جتشون هنقوم مني مال قدر سيدي بفنا جدين كوبي راغونيت هيا فأرسلت بها حفصة إلى عثمان حفصة قال عثمان تي قرآن جلك أبا إشي برجرو سنة إساتير جدي فأمر زيد بن ثابت أكسما وعبد الله بن زبير الله أكبر الله أكبر عبد الله بن زبير نياجة وسعيد بن العاص عفوا إن شاء الله ما يافتو كذلك الله أكبر الله أكبر يا أذاني كانوا مجرى أذاني انتبروا خير إن شاء الله أما نموت أفرين جتشورا إن توقفا زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعيد بن العاصفي وإنيوني وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام جروتا كان مال جري قرآن كان كوبيا كجر قرآن اتمه سنبود مال جري وقال عثمان للراحة القريشي ثلاثة جروتا كان سدني مال جري ورا قريش راتانين يو اسن زيد بن ثابت وجنيني لحجارتي وكاكاتا قرارتي قرآن كرا غرام بو اسنين جنيرا يو كان والابدن تاتن أهل القريشين وكين أفان القريشوتان هاكا أمو قرآن نجي أفان جراتين بو إوانتي في جري جراجة جيجة جراجة فاكتبو بلسان القريش أفان قريشين كتبا جري نسخي كوبي غور غافا كوبي غور أمو وان ما چرجلو غرغة شميروسن أكاما maashiniin min garaagaraan jiru wanti ittiin koppii taasisnu jechuudha harkumaan gargashama koppii gaafa godhamu macaafa sana fuudhamee irraa achirraatti barreeffamaa jechuudha nama tokko qofaan moo miti nama afur ta'anii akka barreessan taasifame tokkollee akka hin kijibe tokkollee akka akkas godhan jedhamnee fi wal bukkee kaa'ameeti barreeffame jechuudha jarri kun akka waa tokko itti daballee fi hin hir'isnee fi jechuudha hayya faf'alu nasakhu barreessanii waan inni jedhe godhanii تمرني جتشورا وأمر بها سوى من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ما القول إيه مسافة هندو ما يمكن جري كوبي قرآن فرته كان يشارك فورس فرته ما القول إيه مسافة إسناموني وفي سانيتي قراءة غراغراتين قراءة ترن سنمال قول نيجو بجتشور سلا كان سلا إرجع ربي صلوات ربي وسلامه عليه برجل سنة حفصة برجع حفصة برافوده سنة راك جروت تجرجع شبر رسيرا أقرته وان بريفا مكان فوده كاي كان نموني قراءة كيست ولا بن
ammoo maal godhe kan hunduu of biraa fuudhee qaru sana hin gube jechuudha. Maaliif hunduu of biraa fuudhee qareetu koo caala jedhe jechuudha. Sana fuudhee gubeeti quraana jalqaba jiru kan soorsiin isaa ergamaa rabbii irraa dhufe sana koppii isaaniif godhe maal godhe gara sahaabota yookiin sahaabotatti kennee gara biyyoota garaagaraatti ergee quraa'ota wajjiniin jechuudha. Namoota barsiisa wajjiniin akkasitti quraana gara biyya garaagaraatti ergee jechuudha. Egaa ergasiiti egaa nuskaa yeroo sana godhamaadhaa ture. Rabbii subhaanahu wa ta'ala maashina garaagaraa yeroo ammaatti fide quraanni akka garaagaraatti oomishamee haalumti yeroo sanaadhaa nu bira gahaadhaa dhufee jechuudha. Tole haa ta'uti hamma khullaasaan akkaataan quraanni nu bira gahe haala meeqaame jennaan haala sadiin nu bira gahee jechuudha. Tokkoffaan Jibriil alayhi salaam rabbi biraa gara nabi Muhammadii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dubbiidhaan fidee qalbii isaan irratti buusu. Lamaffaa afaan ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irraati barreeffamu. Hamma jarri quraana kana gaafa ergamaa rabbii irraa qaraan sahaabonni maal jedhan aayata 10 oliin dabarru hamma waan qaraane sana itti hojjennutti jedhan. Musnad Ahmad 2382 irratti quraana dhageenyee nutti ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam amma haffadne sana amma itti hojjennutti quraana biraa ergamaa rabbii irraa fudhannu ture jechuudha. Kanaaf ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam barreeffama qofaan osoo hin taane afaaniin illee irraa barataa turan jechuudha. Qalbiitti qabachuudhaan quraana qalbii qabachaadhaa dhufanii jechuudha. سنبودي صحابون مو نقل الصحابي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بطريقتين نفسها أكما يرجع ربي را بري فما في أكسمت حفظ الآن فرتنيتي قرآن كان فرتني كفودا جتورا قرآن يكون وان سنجاب حالة جهمة راسا سنتقر سيتين بائرة ونجور عليهم بربادو ساعتي كيسا مرجور عن بربادو حالة كان عن القرآن سنتي مولا تيوتاته yoo mul'atu ta'e nan guddisaa isinitti mul'ata mee ilaala hin mul'ata suuraan kun hayya jalqaba quraanni soorsiin isaati rabbi subhaanahu wa ta'ala biraati rabbi izza itti aansee jibriil alayhi salaam itti aansee wanni as gee akkaataa itti geessinaa sansalataan gee jedheera tu wanta gidduun galiin karaa amanamaa isiniin jedheera achi sayyidina rasul sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bira gahe gaafa ergamaa rabbii du'an hijiraa 11 ture jechu gaafa hijiraa 11 ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam majarri lubbuudhaan jiranitti isaan bira turanii jechuudha. Ergamaa rabbii irraa immoo Zeyd ibn Thaabit sila kan isaanii barreessaa ture isiniin jenneera. Zeyd ibn Thaabit egaa tokko jennee kan jalqabnu tartiibni ittiin nurraa dhufee quraanni kun bira gahe Zeyd ibn Thaabit irraa jalqaba li'annahu rabbi Jibriil buuse Jibriil immoo Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wanne Nabi Muhammad irraa eenyu fuudhe jennaan Zeyd ibn Thaabit jechuudha. Zeyd ibn Thaabit immoo hijiraa 45 itti du'e jechuudha. Zeyd ibn Thaabit hijiraa 45 itti du'e. Sinii galee san booddee isarraa eenyu fuudhe jennaan akkaataa Sulamii inni immoo hijiraa Zeydin booddee jechuudha. Zeyd irraa quraana kana kan fuudhe isadha. Zeyd irraa quraana kana kan fuudhe Abdullah ibn Habib Sulamii kan inni du'e hijiraa 74 jechuudha. San booddee sadaffaa isarraa kan fuudhe immoo akkuma argaa jirtan Asim ibn Abi Nujuud Asim ibn Nujuud kan jedhamu Abdullah irraa fuudhee hagam jiraate hijiraa 7 du'e jechuudha. Inni quraanni kun akkaataa inni itti dhufe ilaala. San booddee arfaffaa irratti sarraate Hafsu ibn Suleymaan al-Bazaari Zaazu afwan tawaffaa 180 hijiraa 170 du'e. Sansalatti talaala asitti sansalatni kaa'amee akkasii galuuf illee sansalatti godhanii kun kanatti hidhee kun kanatti hidhee kun kanatti hidhee kun immoo kanatti hidhee isiniin jedhama. Argaa jirtu mee kun macaafa abbaan sagal barreesseedhaa miti quraan sharaffaatti illee akkasuma. عبيد بن الصباح الناشلي
35 hijirii kan du'e jechuudha. Ubeyd kun isinii galee akkas jechaadha 5 6 7 8 jechaadha dhufe hamma dhufe 9 10 11 namni irraa dhufe jechuudha. Akkuma kanatti deemaa dhufe 11 12 13 14 deemaadha dhufe bara deemaa ilaala hamma bara isaatti jechuudha. Bara isaa wajjiniin deemaa dhufe 17 meeqaffaa irratti dhufe akka uummata amanuun jirru kan geessan agarsiisa. 18 19 20 faa dhufe 21 faa dhufe 22 faa 23 irra dhufe 24 25 26 faa dhufe 27 ilaala sirriitti 27 28 faa dhufe 28 faa 29 faa kun har'a lubbuudhaan kan jiran Dr. Ayman Rushdi Suweedi namni wallaale tokko hin jiru. Dr. Ayman Rushdi sansalataan kan dhufee jira bira ga'e jechuudha. Amma sansalataan eenyurraa fudhatan Dr. Ayman Rushdiin kan amma lubbuudhaan jiran kun jechuudha. Amma jiddaadha jiru atiin kondo gongoruudha baadhe Abdulaziz Al-Uyun As-Saudi irraa fudhatan jechuudha. Kan bara 1399 du'e. Hunduu sansalataan bara baraan hidhamaa dhufe kunu har'a eenyu bira geera Ayman Rushdi Suweedi geera. Ayman Rushdiin namoota hedduudha kennee jira. Ayman Rushdiin ijaazaa nama hedduudha kennee jira. Ijaazaa jechuun sansalataan isa jala ta'anii qara'anii isarraa hubatanii ustaazni kiyya kan na qaraasise sultaan kan jedhamu amma doktora Madiinaa jira quraana kan na qaraasise Ayman Rushdi irraa qaba. Ustaaz Idris kan na qaraasise tajwiida biyya keessatti isarraatii qabannis ijaazaa qabani. Namoonni har'a ijaazaa fudhatan sansalata sanaan dhufee gahe jechuudha. Ati immoo dhaqxee yoo jara irra qaraate jarri ijaazaa si kenninaan ati sansalata sanaan dhufee quraana si dhaqqabeeraa jechuudha. Quraana kana garuu gaafa sansalata isaa si kennan harfii isaatiin tajwiida isaatiin harakaa isaatiin ta'anii si dhaggeeffatanii gaafa ati quraana kana sammuu keetti hifadhee akka ergamaa rabbii irraa dhufetti si galee akka ergamaa rabbii biraa dhufetti yoo quraana kana qaraate ijaazaan kan siif kennamu jechuudha. Alhamdulillah rabbi musliman godhe quraanni akka kanatti dhufee ergamaa rabbii irraa nu bira ga'e akka taphiitti miti. Macaafa har'a namni barreessee kootu tamani namaan jedhu miti. Akka macaafota har'a kunoo ekelee barreessee fudhadhuu jecha waaqayyooti nu jedhamu manni lafaa kee nuti barragaa malee dhaanaa soofnu. Quraanni sansalataan deemee kan dhufee nu bira ga'e waan nu bira ga'e sana dubbifneeti hubanneeti islaamummaan sirriidha amantii dhugaadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malee kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru wantas keessatti dubbatu waan sirriidha jennee kan dubbannu cal jenneedhaa miti waan sansalataan dhufee quraan nu bira ga'eef quraanni jecha rabbiiti shakkii tokko malee jechuudha. Mee macaafni isin baattanii deeman jecha waaqayyoo ta'uusaa sansalata wayii tokko nuu kenna. Fakkeenyaaf hafuura qulqulluudhaan barreesse warri jettan fakkeenyadha. Maatiyoos barreessu silaa ragaa iyyuu hin qabnu Yohaannis barreessu ragaa hin qabnu ishi jaruma barreesse yoo jenne mee eenyurraati barreesse Maatiyoos Jibriil irraa barreesse hafuurri qulqulluu isa barreesse eenyudha Gabreeli moo eenyu lakka hafuurri qulqulluu isa sadii keessaa tokko waaqayyo jettan mee waaqayyo irraa barreessu isaanii ragaa nuu kenna. Ana hafuura qulqulluu irraan barreesse kan jedhan waaqayyo irraatiin barreesse kan jedhan mee ragaa tokko nuu kenna. Hin jiru.